بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين إسلاما كم جرتن فيا كيسن نقوم عن جرتني أبليين إسلاما قبابسي كتابة هاوين قدتشو يوقين مو علو الهمة هاوين نما يوقين كايون نما كرور نما قدتشو جيا مفولة لباف قد سقل الرا متدرين سني فلدتك بفا قباب دوتين سني إبسولة كان بربادي. جزاكم الله خيرا. سنس غراغرما قلبي qulqulluu yookiin gaarii qalbii nagayaa qalbii rabbi beektuutii fi qalbii jallaa gidduu garaagarummaa gidduu isaanii jiruun dubbachuu barbaadeeti obboleeyyan islaamaa. Waa'ee kanarratti maal jedha kitaabni sun? Namni tokko jedha ummanni kaafiraa yookiin kiristaanaadha yeroo nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamu keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata hedduu buusetti maal jedhesi? wadduu law takfuruuna كما كفروا فتكونون سواء. ور كافرا جالته osoo gartee isin kafartanii akkuma isaan kafaran kufrii keessatti osoo wal qixxoomtanii hija. Maalifin kana siin jedhe obboleeyyin islaamaa ammallee maal jedhesi? ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كجيله ور أمنتي كفار مادا مشرك مادا كبته osoo gartee isaanii wajjin kafartanii osoo islaaminaa keessan irraa sin deebisanii isaanii wajjin amantii isaanii jallaa osoo isaanii wajjin qabattanii jaallatan eeguma dhugaan isaaniif ifa galeleesh hinaafaniiti. Maalin siniif ibsuu barbaade asirratti obboleeyyan islaamaa? Namni tokko hiriyaan jira, firri jira, ollaan jira, namni barbaade amrii duniyaatiin haa ta'u amrii diiniitiin haa ta'u yeroo inni si caale maali kan godhuu qabdu? fedhu jaartii gaarii haa argatu, fedhu jaarsaa gaarii haa argatu, fedhu ilmaan gaarii haa argatu, fedhu gammachuu keessa haa jiraatu. Maaltu si dhagahamuu qaba? Inni hongayee inni kasaaree jaartii isaadhaa gaarii, mana isaadhaa gaarii, makiinaa isaa gaarii waan si caalu argate kana inni kasaaree sihii wajjin dhaba keessatti akka wal qixxaatan yoo ta'e kan ati hawwitu kasaaraa guddoodha, oongoo guddoodha. Kuni maraatuma waan hedduu na kofalsiise amma naa bahee na dhiise malee kolfeen dhiise wallaahi gaafan kitaaba kana dubbise. Si'a daanuu namni dhaba keessatti wal qixxaanna jedhee hiriyaan isaadha namni sarra duroome akka gadi deebi'u hawwe dhaba keessatti wal qixxaanna jedhee ilaali. Ol guddadheen isaa wajjin badhaadhee wal qixxoomaan jenne dalagadheetin illee rabbiin gargaarsifadhee akka rabbiin na gargaaru du'aayii godhadhee akka rabbiin na gargaaru du'aa godhee rabbiin gargaarsifadhee nama sanitti dhaqqabaa osoo hin taane kan inni hawwe maali? Inni isaa kasaaruu jee akkuma kuffaarri osoo isaanis kafaranii jee islaaminaan ifa galee fi islaaminaa kana waan isaa beekaniin boodatti osoo warri islaamaa kunis kafaree jee hawwe san inni kunis kasaaraa keessatti oongoo keessatti hiriyaa isaadhaatiin wal qixxaachuu hawwe yookiin jechaadha gartee nama firas haa ta'u nama fagootis haa ta'u hiriyaas haa ta'u ollaas haa ta'u nama si caale fedhu waan fedhen haa ta'u diiniin haa ta'u duniyaan haa ta'u bultii gammachuu jaarrachuun haa ta'u ilmaan gaarii horachuun haa ta'u namaa wajjiniin akhlaaqaan walii galuun haa ta'u waan fedhen haa ta'u sini galee yoo ati kan kasaaraan isaa inni kasaaree waan qabu dhabee dhaba keessatti si wal qixxaachuu yoo ta'e kuni rabbis akka malletti si yahuudha akka maaloo rabbi silaa kan namaa kennu isumatti qixxaachuu argatamuma keessatti atis argattee innis argattee akka wal qixxaatan hin hawwitu hedduu na kofalsiise. Garuu amma naa baheera namichatu jedhan hajoolleedha addunyaa midhaan naqaniiti gallabaree inni tokko qabatame jedhan tumamuu dhokatan jedhan bakkumatti inni tokko ana haa bahuuti jedhee deeme tumamee jedhan abbaan dhaqee tume gaa isa gadhiise isaan dhokatan san bira dhufe ana silaa naa baheeraa jedhee jedhan inni kana jechisiise ana kolfeen dhiise wallaahi waa'ee kana si'a daasoo keessa gad ilaalle hinaaffaa jechuun waan namni qabu hinaafanii akka inni gad deebi'u hawwu jechuun maraatumuma jechuudha. Maaliif kasaaraa keessa wal qixxaannaa kottuu jechuudha akkuma kuffaarri osoo kafaranii jedhanii hawwansan. Kanaafuu wanni nuyi godhuu qabnu waggaa namni nu darbe himmaan keenya guddatee tattaaffiidhaan bifa isa san caaluun akka gaariitti dalaynee akka gartee rabbirraa kan sanii olii erginu hawwuudha malee hawwiin immoo osoo rabbiin akka isaatti naa kenne khayriin itti godhadha khayriin itti dalaga jechuun haraamii miti. Wanni haraam osoo inni gadi deebi'ee hawwu hiriyaan kan keessi darbe waan fedhen haa ta'u hiriyaan tan teessi dabarte waan feeteen haa ta'u inni gadi deebi'ee dhaba keessatti akka wal qixxaatan hawwuun maraatuma jechuudha. Odoo sammuun keessa gadi ilaalanii maaliif kasaaraa keessa wal qixxaanna jechuudha akka maaloo kan kennu rabbi yaa gabricha rabbi. Kanaafuu ittiin gorfamtan jeetiin abdii qabaa. Kanarra sinittiin dheeressuu ayyama rabbiitiin nagayaan rabbii walitti nu haa deebisu
itti gorfamtanillee jee abdii qaba baga nagayaan eegdanii isinillee yaadeen ture haa ta'u kanarrallee isinittiin dheeressuu gammachuun rabbii waliin nu agarsiisu hanga dandeessanii sheer godhaatii ittiin gorfamaadha nagayaan naa bulaa kabajamtoota jaallatamtoota obboleeyyan islaama immoo nashiidaa ustaaz ahmada sanreefu baase kana dhaggeeffadhaa ittiin gorfamaa jechuudha liinkii isaadhaa isiniif gadhiiseen jira peejii kiyya irratti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu